أيان مسكلا وجينا أيان أمة أورمو كريستياناتي خنوان ديف أيان مسكلا وجينا أيان مسكلا دورت اللينوتي أمانتي نمو أمانتين تأباتي بيا وجيك أمن آداء تكسك ولين أمن آداء أورمو ولين كمن يجو خنوان ديف والجرجار سرت والبلاد أبتورت أيان ولي خبجورت حالا درانيس الرجيرة عمله أكسي كوباوارون خنوان ديف إفنا تكسمت نمو بندون كمن نوبجيمنا خناس خرانا جاتين أكيد تمرمني جونا نوتي أمانتا خينياس خبني أمانتا نماتيس خبني جرانا مجا أكمجالا خينياتي إينه إيسيسنه نجيان مسكلا ثاني دامرا ثاني قدر ثاني أكجلن كم برا ينقدتي كيرون تينيا في قاتشني سرنا خينيا في خورين نجينياتيس سرت أبوتين قداتي في أبوتين هادولين سينكتي في أبوتين قداتي اللين أبوتين أمانتات اللين الرم مريته نجيان akka masqala isaanii godhatanii adda galanii goonaa masqalaas nuti guututti eeyne kana hundaas ni kabanya ammallee sabaa sablammoonni wal kabanyee waan wajji jirruuf ammallee wajjin rabbi nu haa dhiisu ayyaana masqala irrattis ummanni baay'een hordoftootni amantaa irratti kan argamanii fi karaa miidhagaa ta'een ayyaanota kabajamu keessaa ayyaanni masqalas isa hangafa jechuudha. Kanaaf ayyaana masqala irratti hordoftoonni amantaa akkuma jiranitti ta'e nutis immoo gahee nurraa eeggamuutitu jira. Xiyyeeffannaa addaatiin karaa nagaatiin akka gaggeeffamu irratti xiyyeeffachuun gahee nurraa eeggamu bahachuun ijaarsa gaachana sirnaa keenyaatiin waa hunda ilaaluun baay'ee barbaachisaadha.